إبسا بقى وني مبارك وجنو للوليني إيسي دبي أكبر No, ijoollee sana siqacha kasan isaan narrabsiise. Ani bulchaa isaaniif ijoolluma sanuu namooti gargaarsa akka bifa ajaa'ibatti ijoollee gargaarsa ibsaan ijoollee siqacha kasan narrabsiise Mubaaraki. Isinin gargaaru isinitti taphatu deemaadha an karoora kiyya amma sani. Doolaara kumta kabalu barani an gargaarsaa miti bara. Boona doolaara kumta ka dafii kaa akaawuntirra. Maarree kaa inoo keenya janii riisitiin arganii bara. An koota Oromooti jee jeetis namarraan guuru. Ati immoo jechuudha xiqqaa ka daa'ima siin jedhan barati tokkuma xiqqaadha aga isaanii guddaa miti barkanaa fi malee waan biraa fi miti. Ani dhengaddayyuu maaliin siin jedhe ati xiqqaadha bari yoomittuu jaartii fuute siin hin jenne. Ya boni jadi zaman ter Mubarak kana duraan la Mubarak mal jole RCT fi ta walta dirte wani temiti Mubarak wallahi watrahi an ugan sitti ma an atis qaba sin beeku an ugata ci dema ati nama gargaarun demtu ajandaaf demtu an gargaar sa kasa suwan jiru sunan beek amma mamma banin kuma inna tar mamma banin kuma diddama dolara kuma diddama ni gurra kuma sadirana kana ta walin jattan yo akasin jeen gargaar su da fakati tin hiddatu Gifada dugan. Ibsana asnati kanan jedhin ka. Wallahi watarla jara kan gifada. Umare ali jechuudha. Maallaqa toorala qarshii kuma dhibba torba guurreef. Kuma dhibba torban kanarraa seera gargaarsatti kuma dhibba takka siifin kannaa account irra siina qaanaan jennan aboo an block irraa si godhaan jeen qaallechan. Yoo barbaachisaa ta'e yoo dhugaan na jaalatte sirba mee ibsaa abbaa jaalaa jiru tokko sirbiin jeen. Bakka anumarra dhiisi jennee sanii wadda galle. Seera gargaarsaa kasa wayii jira dhagee. Naafi mamma baawwan akkanaatillee waliin dubbachuu sin dandeenyu garuu mana jaarraa fi maarree sun naan taane. Maali manaa fi maarreen cikiciki akkasii haasa'uun hoggo duraa akkamitti booniyyeen mamma baambira dhufti fedhuun haawal lolan falan haawal dhiisani namni akka sanarra dawwalee jarri kun wajji taa'e waan kanatti seenini qooyi mee nama mareedha faamiliin qabanis nama narra jajjabaattu na duuba jira dhaggeeffadhaan nama zimbiloo miti waxii fi distii ustee waa mara keessa seentee maaliif bayinaan jedhu ijoolleen bayinaan jedhu maal rakkoo qabuun hin taa'e. Fooloo godhaa jira keenya warri bayisiin jiru garee inni ta'e adiisu. Sejalatanii tiif waan isaan bayisiin janiif ati dhaggeeffadha amma laa dhaggeeffadha mamma baanis numaaf siitu qabuu danda'a dhageesse numaaf siitu qabuu danda'a sii ati jaartii ta'e akka inni asirraa akkanaan godhannes namni godhuu dandeessi. Kanaafuu tasgabbeessi isumaa'u tasgabbeessi hin cinqaminii yaa baabaa kiyyaa yaa jaarsa kiyyaa viidiyoo tiyyaafis hin cinqaminii dhiisii ati yoo na jaalattee ati naa jiraatte haanaa teessu jeen. Sigale asirraas galakkisa ujeetis akka inni akkas godhatu san hin feenu nuti dhugaan sin jaan nuti bar maqaan nuti qeser nuti jaartee san maarree jaan namni gariin akkatti maqaan hoggan nama deebi'ee ajandaa kanaa har'a lafaa kee akka ta'u hedduu takkan aare waliin aare guddoon maali ajandaan kun maal lafaa kee akka ta'u gaafa tana dura amma dhiyoon tana guzee dura dhufu hogga mucaan namni kuma lama akkana laalaalee mucaa san dubbisaa ture irratti hin cufeen ajanduma sanuun barbaadu waan kun oowuun qabu jee sigale. Maaliif akka ta'e waan kana naatti himeet maal jettee yaaddu egaa gargaarsan ta'initti maaliif ajandaa kun akka ta'e. Mubaarak miti bar kana ajandaa kana kaase Mubaarakiin dhuguma dubbachuudhaaf waa'ee kanaatu hin dubbanne garuu nama biraatu waa'ee kana kaase mataan na ho'ee mataan na banamee naamin jedhanii kazan booda dhuguma immoo torbee lamayyuu ji'a lamayyuu waliin turu naamin jedhanii san booda wanni kun kan ka'e malee Mubaarakiin hin dubbanne dhugaa dubbachuudhaaf. Jalqabar Mubarak. Duba ega gargaarsan ta'anitti marii maaltu jirattee yaadde booniyyeeti. Akkuma ega gargaarsan ta'anitti mariin maali? Yaada kennadhaa jedhamani malee jalqabarratti yaada kennachuu barbaadde yaada kennadhaa jedhame. Malee Mubarakiin bakka sanitti waa balleesse illee natti fakkaata. So yeroo ati dhuftu san garuu ani hin turre beektee baheen ture. Ibsa yeroo jedhanii dubbatanii dhagee malee yeroo ati dhufte sanaan hin jiru bakka san baheen ture. Okay, boniyye. Baasi waan jettanis hin qooye ni naasaa. Itti dhiisi uummanni kun waan bahe jiraniif naaf beekatu uummata ta'een beekasi bakka taate naaf beeka dhagee waa'een keenyaa numa qabatti uumamma baan ka gargaarus numa malee namni biraa kan gargaaru tokkos hin jiru dhugaan sitti himan. Namni mamma baan gargaaru namni si waliin jaartii teenyaati jaalattus jibbitus nuuf taate yoo mamma baan si jaalateen wajji si jaalannaa yoo maraatu fuudhuma. Yeroo takka jedhaa. Haala fannita. Ayyee. Okay, duraan dursee akkam nagaa fayyaa jirtu bakka jiraatanii. Saada keenya kana gargaarsi mana fe'umsa qabamee fi takkaa miti lamaa miti ni beektaa.
Gaaf tokko asaliin qabee fi ture. Hin gargaarre achuma. Deebi'ee ammallee dheengaddaa mubaarak qabee fi ture. Sana haadhuma mana isaatiitu lakki gargaarsa nan barbaachisu jee hambisee sun haa ta'u akkuma ta'etti. Ustaazni keenya kun dheengadda gabbahee aboo jaartii diinaa galchaa jee. Lammaffaa booniyyalleen galuun barbaadanilleen waan hin galuun hin barbaadaa jette. Akka nama tokkotti atilleen itti dhalooyta. Ustaazallee booniyyallee hundaa itti dhalooyta. Waliin haasawaa jirta. Garuu dheengadda ergachaa turreen hin galchine amma na galchuu keetiif galatoom. Hanga kaa'amee mana mubaarak dhaqu maal godhu jirtatti akka nama tokkotti. Gargaarsa kana ijoollee kun itti nu gargaara jedhanii afaan baafatanii hanga nu gargaara jedhanii irratti deebi'an barbaadammoo maaliif calliftee eegaa turte? Har'a immoo eegaa gargaaramu jee itti qabamee fi asirratti ati yoo ajandaa kaasuu maaliif barbaadde? Mee lamaan kana deebisi. Okay. Haga nufi ustaani walii gallee jirra. Akka mana tokkos hin dheeyne sii galee akka dubbummaan isaa tunu ajandaan kun qabbanaa'ee san boodan as baafnee waan godhu yaanuu fi gargaarsa osoo hin ta'in namoota kudhan waliin doolaara 100 as baafnee akka booniyyeen bira dhahe. Gargaarsi yoo ta'u ta'ellee booniyyee fi inni wal maddi ta'aniiti sii galee ugu duraa. Kanarra waliin dan. Hagana iddoo ustaani eessan akka dhaqee achi dhaqe hin beeku. Akka mubaarak bira dhaqees. Waa hedduu deemaa jira dhaggeeffadha. Akkuma ati amma silaa gargaaramu kana keessa keenyuma keessa akkamitti biyyoon tun jaartiin hun taatu kajuu jira. Aboo dhaabbadhaa gonjeen biyyoon tun jaartiin hun taatu biyyoota akkamitti tabiraa itti fuunetti maaree kajuu jira masa lafumaa keetu. Wannumti kun uumee haa tasgabbaa'u nageenya haa uumamu xiqqashoo jandaan kun haa qabbanaa'u oobsiin jeen isaan barreeffama isaa keessa deemilaadha. Namni ijoollee teenya gaafa dhumee ijoollee teenya qabiiti yaami kan nama gargaaru keessaa jechuudha. Kan waan guddaa kan. Sigalee anaa itti fuudha anaatti waan godhaa miyyoota narratti immoo itti fuunaa guduraa akkamitti nu dabbartee kan miira aaraa itti dhagamuu jira. Kan nuti ustaaf booniyyaa kana jaalatu hedduudha sigalee kanaaf hin xiqqashoo waan akkanaa kun waan jiru adda dhaabe sigalee gaappiin uumamuu qaba achitti dhiise. Dhugaa hedduu jira kumaatamaa jira ni beekti atillee ni beekta namni namuma keenya ta'ee wanni kun bakka eeggatanii namoota tun jedhanii itti ka'aa jiran lolaa jiranis. Hatta haga faatee teenyatti tun jaartii teenyaan bijinni kan lolaa jiranis. Sigalee namni tokko keessan gariin keessan dhufaa garii wanni hin jaa. Kanaaf wanni kun ajandaan kun maal ta'uu qabaa? Qabbanaa'uu qabaa murteessa. Sigalee inni itti aanu sani gaafin teessi deebitee na fakkaatti. Okay, galatoomi gaafin naa deebite dhugaadha ni beekaa. Gariin jaartiin tun jaartii teenyaa miti jaa. Gariin lakki jaartii teenyaa jaa. Gariin hin barbaannu jaa. Gariin ni barbaanna jaa dhugaa. Ammoo waa'ee booniyyeetii fi waa'ee ustaaza irratti anaafatillee murteessuu hin dandeenye. Jaalala ustaaza keessa jirtu murteessa. Jaalala booniyyeen ustaazaaf qabdu murteessa. Jara lamaantuutu bultii isaanii irratti nuu taatee malee namni biraa tokkollee nu murteessuu hin danda'u. Waan kanaa haasa'uun feene obsaa dhaggeeffatu amma atis dhiise amma atis rabshaaf deemta. Waan kana haasa'uun feene dhugumatti waa'ee kanas akka jirus haasa'uun feene waan jirtu kanas affanuun barbaade dubbiin tun haa callifamtu xiqqasa son boodan immoo. Waan ati tuuta irratti hin deebi'u waan ati tuuta irratti si goolabu jira bara. Waan ati tuuta irraan goolabu jira bara. Haasa'umatti haasa'uutiin goolabu jira bara. Haasa'umatti dubbatteen goolabu jira malee ani haasa'uun barbaanne. Kanaafi warra akkas warra hiiku ja'us warra lakkee haa ta'eessu ja'us tokkollee nu murteessuu hin danda'u. Waan isaa lamaan murteessan beeka malee kana nuti keessan galluudha. Kan nuti keessa galuu dandeenyu waan qabnurraa gargaaruu bichaadha. Galee kanammoo namni tokko murteessuu dandeenyu gargaara dadhabnu ni. Of course, booniyyaa amma laa dhaggeeffatu waan kana ani waan namni duubaa hasaasuuf dubbadhee ol baase. Hamzaan Shajjaabiru mataan isaatti achirratti waajee jira. Sii galee akka dhugatti waan keessa mataan na banamee jedhee bara. Yaa. Ani isayyuun beekuuti ani isayyuun beeku mataan na banamee jedhee mataan banamee. Waan isaa qofan dubbanne waan nama ustaaza jaalatu isa duubatti dhiyaatutti dubbate sii galee. Katti qubachuu qabu bikkatti gartee mannilleen namni hogguu nama gargaaru yoo uummata kana nama gargaaranii beeytanii. Limitii nama jara kana hanqamta akka gargaaruu qabnu ilmaan Oromoodhaa godhuu ni dandeenya. Yoo har'aan tana miliyoona 10 jettaniis 15 jettaniis ilmaan Oromoodhaa godhuu ni dandeenya. Osoo limitii waan kanaa kaayamee limitii namni kun biyya teenya san keessatti har'aan tana mana tokko gartee bitatanii keessa jiraachuudhaaf sadarkaa miliyoona 6-7 keessatti argama. Fakkeenyaaf magaalaa akka Adaamaa, Dirree Dhawaasaa haa ta'u akkasuma magaalota gurguddoo jirtu hunda keessatti mannummaan gartee namni lama waliin jiraatu. Limitii silaatti gootanii nama kana hanqa gartee miliyoona 10 gahuutti ni gargaaraa namni gartee Oromoodhaa ni gargaaraa jennee silaa waan salafa. Waan kanarra yaada kana dhume limitii itti godhuu qabna moo akkanumatti gartee namni waan xiqqoo takka gargaaree dhaabbachuu mala beektaa namni yeroo takka nama gargaara
akka akkas hin taane mee silaa limitation atti goone akkam jettan. Kanaafani limitis goone utuu immoo guyyaa lama sadii keessa beellamnee fi beellamaan tolti namni illee walitti himee saahibatti himee utuu beellamannee dhufnee viidiyoon hojjetamee fi kuma namaatti jechuudha. Maal jettan saasam saameme yaada xumuraan godha. Mube galatoome gargaarsi kun amma boru dabarsineetu iftaan alada kana yoo nuti akkami iftaan namni hundi fireemi alada. Guyyaa alada yoo nuti akkami guyyaa alada kanatti osoo fageessine. Guyyaa alada kanatti viidiyoo jedhee isaa immoo waan tokko dubbachuu barbaada erga dubbii taate na caqasaa. Tokkoffaa obboleessa koo ibsaa namni waliin sodaatu wal kabaja malee akkuma miidiyaa Afrikaa qabduun Afrikaa qaba. Baay'een si jaalladha baay'een si kabaja hin beektaa. Wanni abbaa koo bira si geessu hin jiru. Mana koo galuu immoo Ustaaz Hamzaa fi Booniyyee fi isaantu dhaammati. Ustaaz Muhammad Bayaan nama tokko akka hin galchine iyyuu barbaadanii turan kunoo isaan birattan dubbadha. Galchuun feenee namuu Profeesar Usmiyyee galche. Waan galcheef isa beeka abbaa galchaa jiru nan beeka nama la'an. Amma abalu jechuun nan danda'an. Namuu burqaa galche. Fajrii wallaahi hin galchineen. Sabboonaan illee galchan poolisiin illee galchan waan jarri galchanii jaratu beeka. Namni galche yoo jiraate maayaa nan beeka akkaawuntii isaa gubatee fooloo gochiisuu maafan galche iyyuu isa. Namatu galchaa jira jala. Yeroo galchu kana keessa siriisee nan saalfadhee immoo abbicha. Nama galchaa jiru kana yaadumaaf galche jedheen galchiise. Asirratti immoo wal galtee maal abbaa kee jechuu hin geessu. Kabaja wal biraa qabna malee anaaf si tuffii wal irraa hin qabnu. Dhageesse manni mana keetti tubeette. Deengadda akkaawuntiin koo kun jalaa gubatee akkaawuntii 300 namarraa maallaqaan bitadhee kan waa tokko nan fayyadne. Ibsa rabbii jedhii kottu wal naa gali. Namuu fooloo koppiliinkii naaf godhu akkaawuntii kee gubatee siin jennaan diddee ol galu. Siin jedhee siin hin jenne ati immoo na waammadhu sii dhufaa. Ati nama akkanaati. Ibsa adaraa rabbi Idrisiin nan galche Jookar nan galche beekaan galche Idrisiif Jookariin Jookar warra guutuu uummata keenya arrabsaa olee bulu Idris nama naa waliin waamee godhaa oolu. Jarrinaa galanii ati dadiddi amma immoo ol seentee manuma kanas ol seenuun haraama sitti. Dhageesse yoo barbaadde koppiliikinaa gochuusi iddoo amma immoo maal abbaa kee maal mubee dhiisi ana kaffinee waa biraati karawaan biraati dhageesse ana kee argasiiti miti. Saree nama naan jedhe sareen jedha. Abshir mubee yaa bira dabali waan Ibsaan ijoolleedha foloodha hedduu qaba malee ibsaan ijoolleedha. Wannan guyyaa lama jedhee fi maammee koo dhiifama. Kabaja kee dubbadhee miti wannan guyyaa lama jedhee fi. Ijoollee xiqqishoo mubee ijoollee xiqqishoo irraa dubbattee maal guyyaa barteessan oolmaa jechuudha. Wannan guyyaa lama jedhee fi waan keessaan dubbanne qabnaa jedhe ibsaan abbaan jaalala jechuudha. Waan keessaan dubbatame sana dawwalee fi ibsaadhuma. Bilbilee fi baruun barbaada yoo sagantaan mana ibsaatti qabamee jiraate an dhaqee mana ibsaa taa'olee taa'abulee gargaarsisuudhaaf qophiidha. Dhageessanii qophiidha. Yoo akka carraa ibsaadhuma mari'annee eessatti tola eessatti goonu jedhee ibsaadhaan mari'adhee guyyaa lama nu kennaati ahada nu godhaati dhiifamaa wajjin ahada goonee akka faallaa gallee namni kun illee ustaazni kun illee gargaaramuun fedhe eessattu naa galchaa jedhee ibsaa ol naa galchi ka jedhee isa waan ta'eef ustaaz Muhammad Bayaan ana ibsaa baajalala Ustaaz Muhammad Bayaan taanee mesenjeraan Ustaaz Hamzaa illee dabalannee namoota mesenjera jalaa qabu dabalannee akkamitti yoon goonu yoomitti goonu jennee mari'annee ibsaadhuma waliin yoo mana isaatti tole mana isaatti goona qophiidhaan yoo immoo asitti ta'e asitti ibsaan dhufeennaan waliin gargaarsaa xumurraa ahada nuu godhaa dhiifamaa wajjin yoo tole naan jettan ahada nuu godhaa gargaarsaan. Okay, laali amma gaa egaa akkasitti gartee haaladatti kan jijjiiramu taate viidiyoo warri gartee follower gurguddaa qabdan Mubaarak Hamza Shijaabir illee ni jira. Viidiyoo gartee dalagaatii akka gartee gargaaramu akka nama hunda gurrabu wanni kun gartee nama hunda biraa haa ga'u wanni kun akkasitti akka dalagamu nu godhaa inshallah akkasitti walitti deebinaa rakkoon hin jiru haaladatti. Tole. Kalas. Burqaa fi boonaa maayaa siitii hedduu galatoomaa waan bareedaa gootan kabajaan teessan kabajaa guddoodha na biratti maqaa kiyyaan kannuu keessan hedduu galatoomaa warri ammallee gartee humni shanan kun kakannuu fi barbaadan kannaaf obboleessa keenya guyyaa aladaa immoo akka bareeda waliin qophooynee walumaan dhufne
waan bareedaa goonaa asumatti wanuma kanatti jechuudha waan bareedaa irratti daleen akkasin nuu quba qabaadhaa nuti yaaduma malee duraanis takka garaa walitti jabaanneen beeynu tanuma antarumaan jaagalatooma khalaas xiqqasha hojiin seenuu fadhamu beekiyyaa gadi Ustaaza ki khalas baqa hadatti erga nuu qabdanii hadan nuftu sinisi kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo yoo rabbi jedhee ahada dhufaa jirtu kana namni kumni shanan kun maayaa siitii follow nu godha akkasumatti maayaa siitii nama gaariif abbaa miskiinaa akkuma isin argitanii please follow godhaani maayaa follow godha akkaawuntii isaa jalaa gubachuun oolu profaayilii isuma duriitiin beektuni kana jedhe siittiin himu kanaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo warri lakki hin goonu jettanii mirga keessani eenyuunuu sin giddisiisaan jiru anis sin giddisiisu namni borsaa namaa galee maallaqa fuudhuun jiru Ustaaz Muhammad Bayani nama baay'ee garaa nama nyaatuu fi wallahi miskiina abbaa jaalalaati dhiifama godhe mirga isaati isaaf rabbiin laallatti malee nuun laallattu akka nama tokkotti yaada achirratti naan kenninaa anatu jiraachifataa haadha manaa koo jedhe xumurate yaanni kennamuu qabu kenname nama 5,000 galchuu hin danda'u nama 7,000 galchuu hin danda'u warri ol galan namatu filatee galche warra ol galan iyyuu wallahi kanaaf ahada akka Itoophiyaa sa'aatii galgala sa'aatii 4 kaamnee amma sa'aatii 6 kiisi torba sa'aatii 2 kiisi sa'aatii 3 caala hin deemnu gargaarsa Ustaaz Muhammad Bayaan namni kun shanan kun viidiyoo jedhee nan gadhiisa ibsaa baajaalalaatiinis waan mari'ata qabu waan ta'eef dubbannee Ustaaz Hamzaa dabaloote daballee namoota tokko dabalee marii goonee ahada sa'aatii meeqa akka ta'u bakkuma Ustaaz Muhammad Bayaan jiranutti beellama sana qabnee fi isinitti deebinaa galatooma ulfaadha goolabamee jira Ustaaz Muhammad Bayaan waan jette yoo jiraate jedha maayaa follow gochuun dagatina warra gasii irraa hundayyuu follow godhadha Ustaaz Muhammad Bayaan aadaatti sinii qabneerra. Wallahi ulfaadha galatooma wanni tanaa ol na gammachiiftan jiru Hamzaa Sheekh Jaabirillee ulfaadha mee haati manaa lakkoofsa torba barreessaa jirti Hamzaa Sheekh Jaabir atillee Nam tokko ofii jalaa bu'aa ajiri koo sin deebisa shiniifamaa wajjin. lakkoofsa torba barreessee jirti ol baasadha Hamzaa Sheekh Jaabir ulfaadhu na galatoome habibi sin Dr. Nuruddin Jalaallee nam tokko bu'aa. Amaanaa akka obboleessa keetitti wanti sirraa itollee ni sirraa inshallah amaanaadha akka amaanaadhaatti ilaaltee akka Aboboon iyyee ol galche guru Mubarak argaan jiruan komentii hedduu argaan jiruan komentii natti mul'isu muddara kan naa ol darba muddara kan darba bachaniiru kan abbaan ta'e harkiseera argaan jira Ustaaz Dr. Nuruddin illee naa galchaa adam tokko jalaa bu'aa nama buusinaa ofiin jalaa bu'u namni. Okay, ana turabu hatu. Tinggal channel. Galatomi polisi. Ulfaadha. Mee lakkoofsa torba barreessaa jirti ol baasaa nuula. Kun ol galteetti. Sente ayyee neetworkiidhaatu garuu neetworkiidhaa qabu jiraan malee seenu jetti. Dr. Nuruddin harkisi Jamal. Dr. Nuruddin naqaa piliis nama biraa dhiisaadha. Tole. Boniyee. Garuu ani an dhaamsaan qaba isi warra social media kana keessattuu gartee social media kana follower guddaa qabu obboleeyyan kiyya. Boniyee sagaleen si deddeebisu jira akkama network akka malee godhu jira. Boniyee sagalee deddeebisaara. Maayikii azu. Ayyee. Maayikii qabanne. Ayyee. Ana irrattu qabaan jedhee. Okay, ati waan dubbattu qabdaa? Dubbadha yemma sidaganya. Dubbadhu Boniyee. Sagantaa aadaatti sidii qabneerra aada galgala akka Itoophiyaa sa'aatii 4tti dhuftanii haga sa'aatii 6-7 yaani sa'aatii 3 waliin taana obboleewwan keessan isin jaallatanu gargaarsa sidii gochuudhaaf beellamataniiru. Yaada jettu qabdaa? Okay. Galatoomaa jedha. Dr. Nuruddin baga nagaan dhuftan. Neetworkiin namoonni kun nafurii natti fakkaata. Ayyee waan dubbattuu qabatte dubbadhu dhaga'amaa jira. Ani akkin jedhu galatoomaa jedha. Kanuma yaadan qabu. Kalas akkasuma wayya. Biraammoo keessa wal. Financially rakkoo qabaachuu isaaniitu kana isaan godhe eega kajaamu taate
yoo gartee jarri kuni rakkoo uumamte kana hundaa wajjii waliin jiraannaa ilma namaati ka dogoggoruu obboleessa keenya Muhammad Bayaan ani jaartii tiyyanii jaaladhaa gartee waan kanallee irraniin dabraa fi rakkuma nu jirtan akka ilmaan Oromootti nu gargaaraa nu cinaa dhaabbadhaadhaa waliin nu fidaa kaju taate waan dandeenyuun bira dhaabbanna rakkoon takkallee nu hin jirtu wanni guddaan ammoo gartee dogoggora uumame saniif waliif irra dabruudha ilmi namaa gartee nama jaartii fi zinaa itti dalagu jiru yoo harkamu taate yoo jaartii fi san kajaalatu taate dogoggorumaa godha jettee irra dabruu fi danda'uudha saniif obboleessi keenyallee yoo gartee yaada akkasii ka qabaatu taate ani jaartii tiyya arraas boruu siniin jaaladhaa dogoggoruma uumame kana hundaa wajjin jaartii tiyya gartee dhabuun fadhu haa ta'u faayinaanshaaliitu adda nu kaa'e faayinaanshaali kana yoo isin nu gargaartanii sappoortii nu gootan taate jaartii tiyyaaf walitti deebinee wajji jiraachuu ni dandeenyaa kajuu taate kunoo nutis asuma jirra inshaallah waan dandeenyu ni gargaarra hundi keenyaahu waan kanatti if duuba hin jennu jechuu namu waan rabbiin nu beekun bira dhaabbanna rabbiif jenneeti saniif akkasitti quba qabaadhaadha wanni guddaan isaan waan uumame kanarratti gartee waliigaloo tahanii dogoggora kana ilma namaatti ka dogoggoru jedhanii waliif irra dabranii akkasii waliin jiraachuu murteessuudha. Wanni barbaannu tana inshaallah rabbi gartee khayrii haa godhu waan dandeenyuun bira dhaabbannaa bultummaan isaanii san gartee bultii karaa qabattee fi bika takka haa jiraatanii obboleessa keenya kanallee gartee namni isa gargaare nama diin islaam irra ture diin islaam gubbaa jiru namni isa gargaare rabbiin isa gargaara warra isa gargaare isa gadhaabu nu haa godhu wanni takka ittiin iyyuutan wajjira keenya galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh burqa yaada gabaabaa. السلام عليكم بقجراتن سنندنو بقجراتن أستاذ محمد أستاذ حمزة سنندنو بروفيسور فجي سبونا نمدندنو مال سيتا وني توكو الدنيا تنرتي وني نتاب ننجرو الدنيا تنرتي وان قلبي خدا برباچ سادا دلان تكا غافا وني أكسي همتون تكاركا مدتة أمتا هدوداف عمري سي چنا توكو غبروما جراتي yoo wanni fedha haa dhuftu hin jedhin gabroomaa gabbaraa jiraatti. Galchita waan ta'eef ishiin kanaa miti dhiifama wajjin ishii seetanii galchita waan ta'eef wanta galchaa ibsa abbaa jaalalaa lammaffaa Mubaarakiyya yaa Mubaarak ishilleen akkanarraa qalbii hin cabne bihilla. Dhaaboo haa neefitadha dhaaboo neefitadha ustaaza. Mubaarak yeroo takka dhiifama godhuu namoonni yaadallee kennatan. Yoo ishiin tun akkas taate akkanaa waliin ni galtanii Awurabbumaa jijaadha. Aboo aniin kunillee nama diiniiti nama diin barsiisu. Waan ani dhiifama jedhee oomfi jedhee ishii burra kutee ishii akka ishiin itti bultu akka ishiin itti deemtu anaa gosa irraa bayaadha. Irratti deemaadha isin jedhe yaa Mubaarak al taatan illaa alaikum. Dhageeffadhu an amma waan karaan itti deemu yaada bareedaadha yaada hamaa miti ani akkana fakkaatutti akkuma ilmaan Oromoo shamarran keenya fuulduraafillee ittiin jiraatan namni seene maaliif mashakaan ani Mubaarak maaliif nagalchuu didde mana jalatti maa nagalchuu didde ibsa seente ayyeessa bakeeti Mubaarak booda gaafataa maa nagalchuu didde qaallichee yoo gargaaruu barbaadde gargaaru maal abbaa keetii irraa wanni ati mariin ati irraa gootu wanni ati yandaa ifattee maal si barbaachisa kana qofa deebisaa naa kan Mubaarak waan nuti marichirraa akkatti gargaaru boonraa gabbuusi carrak jetti wanni isaa carraqa inish nurraa maanutti iyyiti dhuftee calqii dhaabbatu eeggaru tarraate faalle laali yaada kiyya irratti inti fufaadhe ani obboleeyyan kiyya shamarran tana taates ta'wiliitis taate shamarran ni dagaman dhalaan qalbiin see xiqqashoodha ni dagamti ni sobamti ilmoo tiyyas haa ta'u jaartii tiyyas gaafa sobamtan balaan feete wanni feete haa buutu malee saniif umrii ta'e guutuu gabbaraan jiraatin nama gabbara. So waan kanaatti hee jettee wanni dhalaan ilmi namaa dhalaa tanaa miti ta dura kalattee suuraas yookaanis footoodhaaf waan viidiyoo maarree taate jechuudha miti sharmuuta albergoo keessaatu fuudhanii jaartii godhatanii qaceelanii ajrii irratti harkatan. Sharmuuxii beekanta guyyatti nama jijjiirtu jechuudha. Albergoo keessaa fuutee galchitee
ilmoo namaati jijjiirtee irraa hortee diin qabsiiftee karaa nageerra qabdee ajirii irraa fudhatte. Guyyaa dhiifama mubaarak musammaadhaa dhiifama ani na biratti illee wanni kanallee naasa'ullee gaarii miti mubaarak ulfaadhaa galatooma carra. Innaawwaatun obboleettiin teenyaan tiyyaa waa kana sila garree haasoo namaatiin dhagee obboleettiin hagargaarru. Bar ni gargaarraa jenne ni gargaarraa nuti ni qubsiifna obboleessa keenya cinaa jirra. Humna taanaafi soosaniifu wanti tokko sirriitti beellama jirra. Beellama qabaa fiiga. Ni gargaarra yeroo bal'amatan nu yaama. Nuti ni qubsiifna obboleeyyan keenya walitti haadhii haatan waliin haawara waliin haa jiraatan akkas seena. Isaan lamee wal jaalannaan wanni takka wanni balaan takka ta'uuf hin jiru. Fayidan torbaan takka waliin qubatanii deeman fayidan ji'a tokko haa ta'an isaaniif beekaman fadhi isaaniif. Amma adeeroo maamma bayaan adeeroo kiyya nuti akka ati qubachuu barbaannaa si gargaarra. Rakkuma irraa ka'ee dubbachuu jira namni inshaallah agartee hamtuutti hin fudhatiin obboleeyyan keetu nuti nama hamtuu takkallee siin fadhuu miti adeeroo taragaa jechuun obsi if qabi maal taate adeeroo kiyya namni as jira asirra dhufe kuni namni si gargaaruu hin barbaanne tokkollee nu hin jiru namni gartee akka ati gad dhaabbattu akka gartee bultii teetana gad dhaabbattee jiraattu hin barbaanne hin jiru saniifuu obsi obboleessa kiyya kanan jarjariin obboleessa kiyya nama diin tokko ati obsi please. Thank you galatoma dubbadhu yaada yaa immoo bataa jiru waan ta'eef immoo bachiisina yaada gabaabaa immoo bachiisina harki caalaan kan jedhaa jiru mubee kiyya galatoomi haasaa guddinaa fi harratti hin fe'anii jedhanii hundi keessanuu obboleessa keenya maama bayaaniif as jirtan irra obboleessa keenya maama bayaan namoota yaada garii akka ati feetutti hin dubbannes borumaaf si fayyada hin aarin maaliif jennaani jaartii siree wajji qaban malee jaartiin tagosaa ta ummataati jedhan kanaaf ummanni kee kun waan fuuldura deemaatis si akeekkachiisaa waan takka yoo si hin jeesi hin aarin obboleessa kiyya ustaaza keenya si jaalanna si kabaju dhageeffadhu hangarumaan jechuu barbaada obsa qabaadhu gama biraatiin mufe amma wanni dhufte wanni kutte aannan gannaqame an bada qabatanii yan amma ijoolleen tuni namuu yaada kannatee jira ijoolleen tun amma wanni isiin barbaaddu akkaataatti walitti dhuftu akka